Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Shamarran kun akkam jirtan nagaa keessanii qaqqaleewwan ilmaan Oromoo bakka jirtan maratti nageenyi fi raamanni Rabbii isiniif haa baay'atu. Imoon siitingii haarawaa baay'ee namatti tolu kan baay'ee nama gammachiisu kan icciitii keenya keessa dhofachuu dandeenyu qabatee jira. Akkamittiin siitingii kana keessaa icciitii keenya dhofachuu dandeenyu waan jedhu isinitti agarsiisa. Namoonni viidiyoo kana daawwataa jirtan YouTube chaanaalii Abbee Oroo subscribe gochuudhaan maatii ta'aa dabalamaa isiniin jecha. Siitingii baay'ee namatti tolu kan icciitii keessa dhofachuu dandeenyu tokko nuuf qabatee jira. Siitingii kana namni baay'een hin beekani. Egaa akkamitti akka icciitii keessan Imo irratti gaafa namni bilbila keessan isinirraa fuudhee Imo keessan keessa deemee ilaalu icciitii kana arguu hin danda'u. Akkamittiin akka dhofachuu dandeessan isinitti agarsiisa jechuudha. Egaa siitingii kana keessa seenuudhaaf yeroo tokkoof iskiriinuma bilbila keessanii ol ooftanii kan gad ooftanu sanaan jechuudha. Yeroo tokkoof akkasitti qabdu jechuudha. Gaafa akkasitti qabdanii haala kanaan siitingii kana isinii baasaa jechuudha. Erga siitingii kana isinii baasee yeroo tokkoof tuqattanii keessa seentu. Erga keessa seentanii haala kanaan isiniif fida. Aadi chaatis iddoo jettu ni tuqattu jechuudha. Erga tuqattanii asirraa nama icciitii yookiin dhoksuu barbaaddanii as keessa galchitu jechuudha. Raayititti godhattanii nama fakkeenyaaf nama lamman kana dhoksuu barbaada waan ta'eef raayit erganitti godhee kee as gara gadii kanatti raayitiin tuqadhaa jechuudha. Kun akkuma argitanii as dhufanii naaf galanii jiranii. Namootni kun lamaan kan naaf fide kun tarree kanarraa hin jiran jechuudha. Abbaan fedhee arguu hin danda'u. Reekoordiin jarina qaban tekstiin jarinaaf barreessanii iddoo siitingii sana keessa dhufee galaa jechuudha. Siitingii baay'ee bareeda ta'e icciitii keenya keessa dhofachuu kan dandeenyu jechuudha. Kanaaf siitingii kana keessa yeroo tokkoof erga akkasitti keessa seennee namoota kanatu arganna. Siitingiidhuma kana keessa seenuudhaaf immoo paaswordii godhachuu ni dandeenya jechuudha. Asuma keessatti Imo keenya keessaa siitingii kana keessa gaafa seenu akkas gaafa yeroo tokkoof tuqannee paaswordii akka nu gaafatu gochuu dandeenya jechuudha. Kanaaf paaswordii godhachuudhaaf akkuma argitanu tuqaalee sadiitu gubbaa kanarra jirti. Tuqaa sadan kana yeroo tokkoof ni tuqana jechuudha. Erga tuqannee haala kanaan nuuf fida. Gubbaa kanarratti paasword protection iddoo jettu ishee daalachoofte jirtu kana oonii goona jechuudha. Seetna erga akkasitti inni fide gara jala kanatti akkuma argitanu enable jetti. Enable kanarra yeroo tokkoof ni tuqannaa jechuudha. Erga tuqannee haala kanaan nuuf fida. Paaswordii akka nuti itti galchinu nu gaafata jechuudha. Paaswordii mataa keenyaa itti galfannaa jechuudha. Kanuma fakkeenyaaf paaswordii tokko itti galcha. Ammas irra deebi'ee paaswordii jalqaba galchee irra deebi'ee itti galchaa jechuudha. Erga itti galchee kun gubbaa kanarraa barbaadatee jira. Kanaaf fudhatee jira jechuudha. Successful jedhee jira. Addaan inni keessaa baana. Egaa akkasitti keessaa baanee haala kanaan siitingii kana keessa ammas gaafa seenu haala kanaan gaafa tuqannee kunoo paaswordii nu gaafata jechuudha. Paaswordii gaafa nu gaafate paaswordii amma galfanne kaanii galfannee seennaa jechuudha. Kunoo akkuma argitan namoota icciitii koo jedhee dhofadhe kunoo as keessa jiran jechuudha. Namootuma kana immoo as keessaa baasuudhaaf yeroo tokkoof piroofaayilii isaaniirraa gadi qabnaa jechuudha. Gaafa gadi qabne haala kanaan fida. Iddoo kanarraa ni tuqattu jechuudha. Ana haayidee iddoo kana tuqattanii keessaa baastu yookiin tarree warra kaanii keessatanii galchitu jechuudha. Ammas akkuma argitanu kunoo akkas gadi qabdanii ishee kanarraa tuqattanii tarree warra kaanii dhaqanii galaniiru jechuudha. Egaa icciitii keessa dhofachuudhaaf baay'ee namatti tola, baay'ee nama gammachiisa. Siitingiin kun gaafa isin bilbila keessan ol ooftanii gad ooftanu ni badde jechuudha. Siitingii kana gaafa argachuu barbaadanii akkas ol gad ooftanii iskiriinii bilbila keessanii akkas qabdanii gad harkiftanii isiniif baate jechuudha. Egaa karaa barattan akka itti gammadan abdiin qaba. Imo isa gurguddaa irratti kan inni isiniif hojjetu Imo beektaa irratti hojjetan natti hin fakkaatu. Imo gurguddaa kana fayyadama. Siitingii kanatti illee fayyadamaa isin jira. Baay'ee namatti tola. Haga viidiyoo biraatti walitti deebinutti baay'ee.